Tolee, hordoftoota Gaammee Miidiyaa. Ani Beeknaan Camadaadha. Gaammee Miidiyaa irratidha. Tolee, har'ammoo waa'ee bootii Group Help bootii jedhamu karaa mataa keenyaan maqaa mataa keenyaan akkamitti akka hojjennu ilaalla. Viidiyoo kana jalqabu keessaniin dura laayikii, sheerii gochuu keessan, koomentii yaadannoo qabdanis koomentii irratti barreessuu keessan ishee godhaa. Viidiyoo kana osoo hin jalqabiin dura qulqullina sagalee nu mudatuu fi saffisa intarneetii jiruuf dhiifaman jedha. Kallattiiwwan gara viidiyoo keenyaatti dabarraa jechuudha. Tolee, yeroo hundumaa bootii tokko hojjechuuf yeroo yookaan kalquuf yeroo inni bootii nu barbaachisu tokko jira. Innis boot faazer jedhamuun beekama. Inni amma bilaarii fi nuftee piraayiveetii waan ta'eef homaa gochuu danda'amu. Boot faazer inni sarchii goonaa jechuudha. Gaafa sarchii goonu boot faazer kan jedhu akkuma argitan mallattoo tiikii biraa qaba. Mallattoo tiikii kun teelegiraamii irratti kan beekamaa fi kan veerifaayi ta'e jechuudha. Wanti mallattoo tiikii akka argitan feekii miti jechuudha. Isa tuqnee galaa jechuudha. Ani jalqaba staartii godhee waan tureef riistaartii naa fidee siniif riistaartii sinii fidaa hin tuqnaa jechuudha. Sana booda yoo argitan asii maay bootii kan jedhu tuqnaa. Yoo achi sinii tuqamuu dideef fakkii keessanii barreessanii ni hubatatanii barreessanii ittiin erguu fi dandeessu jechuudha. Amma chuusnee jechaa jira. Kanaaf maqaa filaa jechuudha. Amma ani Gaammee Group Help jedha. Isinis maqaa bootii isa barbaadan moggaafachuu dandeessu jechuudha. User name nun jedha. Gaammee Group Help. Yeroo hundaa wanti isin beekuu qabdan user name bootii keessanii jecha boot jedhuun dhumuu qaba jechuudha. Kanaaf Gaammee Group Help boot jedheen dhumuudha jechuudha. Akka argitan meseejii waa'ee naaf ergeera. Meseejii sanarra wanti bilaarii ta'ee jira. API jedhama. Inni koodii amma isiniif ergame kana yookaan API tokko kana namni biraa arguu hin qabu. Kanaaf bilaarii isin jalaa ta'e. Isinii garuu kaawwachuu dandeessu. Nama biraatti garuu agarsiisuu hin qabdanii. Yoo nama biraatti agarsiistan kana namni biraa koodii kana fayyadamuun bootii keessan hoogganuu danda'a jechuudha. Kanaaf boot faazer kan jedhuti baaneetu bootii biraa sarchiifnaa jechuudha. Bootiin amma sarchiifachuuf deemnu immoo Group Help bootii jedhama. Group Help kun isa asirratti argitanidha. User name isaa ilaaluu dandeessu asirraati. User name kanaan sarchiifachuu dandeessu jechuudha. Yeroo starteettan mallattoo kanas ni fida. Ittiin baakettanii gara bootii boot faazeriitti deebitu. Meseejii boot faazeriin isiniif ergee ture sana forward gootanii gara bootii Group Help sama uumtan sanatti forward gootanii ergituuf jechuudha. Kana booddee ofiisaayyuu loading kan jedhu sana fida. Amma the boot Gaammee Group Help bot is now working like Group Help jechaa jira. Kanaaf username bootii keessanii achirra jiru tuqnee gara bootiitti galaa jechuudha. Start gaafa inni akkuma argitan akka Group Helpitti jechaa jira jechuudha. Amma artuu Group Help groupii barbaadanitti dabaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Oreete Group yeroo aad godhu bootii kan aad gochuu danda'u adminiidha. Adminii miti gara admin groupii isin adminiitti tattanitti aad gochuu dandeessu jechuudha. Kan biraa barreeffamoota asirratti dhufan abootii profile picture fi osoo starting jedhin dura mallattoowwan asirratti dhufanis barreeffamoota asirratti dhufanis yoo jijjiiruu barbaadan immoo boot faazeriitti deebitamu. Kana booddee maay bootis kan jedhu tokko Gaammee Group Help kan jedhu samma kalaqatan tuqxu jechuudha. Sana booda edit boot kan jedhu tuqxu. Abaawotii isaa yookaan waa'ee bootii keessanii barreessitu. Inni ammas bakka kanatti barreessanii seendeettan kun ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf
jechuudha bakka kam akka galu. Baaktuu gootanii description inni kun bakka kanatti immoo ibsa waa'ee boodii keessanii. Barreessitu jechuudha. Kana malees ibsa keessanitti yoo profile suuraa dabaluu barbaadan edit description picture kan jedhu bakka kana tuttu. Yoo profile itti gochuu barbaadanis kana tuttu. Yoo maqaa isaa jijjiiruu barbaadan edit name ittiin jijjiiruu dandeessu jechuudha. Amma warra amma barreessine kana ilaalla jechuudha. Akkuma argitan kana inni ibsa inni barreessine kun akka kanaa bifa kanaatiin dhufa jechuudha. Boodii keessan irratti ibsi si waa'ee boodii keessanii barreessan jechuudha. Waa'ee inni barreessinu yookaan abootiin barreessinu immoo bakka kanatti info jedhee yookaan akka baayootti bakka kana ta'a jechuudha. Yeroo boodii keenya namaaf share goonullee barreeffamni kun linkicha faana isaaniif ergamaa jechuudha. Kanatti gurupii boodii amma kalaqne kana karaa tokko dandeenyu immoo yeroo biraa viidiyoo biraatti waliin arginu.